እንኳን ሻዕቢያና ወያኔና ሱዳን ሌላም ብትጨምር በኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ቅንጣት ታክል ስጋት የለም። ቅንጣት ታክል Arkafuun kan jirtan kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota lammii miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti seenaa dhaqqabu sin jecha odeeffannoo teenya guyyaa guyyaan isin biraan geenyuun guyyaa irraa immoo odeeffannoo addaa xiinxaleef keessaa qabdu kanaala yerootti xiyyeeffatu qabannee dhiyaanneeti jirra. Chaanaalli lammii miidiyaa namootaa fi hiriyoota keessan hedduu bira akka dhaqqabuuf laayik, sheerii fi sabskiraayib gochuu hin dagatinaa isin jecha kallattumaan gara odeeffannoo teenya guyyaa irraatiif qabannetti isin dabarsina. Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaanii fi Isaayyaas Afwerqii guyyaarraa marii addaa taasisanii jiran. Jarri kun walitti dhufee kan marii taasise erga ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed haasawa paarlaamaa irratti taasisan TPLF Shaabiyaa fi Suudaan qaama biraa dabalatanii osoo dhufanillee hanga xuriitti qeensa jalaa birmatummaa Itoophiyaa irraa cabsuu hin danda'an jechuudhaan dubbateen booda guyyaarraa pirezidaantii Eertiraatii fi hoogganaan mana marii Suudaan Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaaniin walitti dhufanii marii addaa taasisan. Maal mari'atan bal'ina oduutiin kan isin biraan geenyu ta'a. Guyyaa biroo hiriirri dhalattoota Tigraay guddaatu magaalaa Finfinneetti bahamuuf yaamicha taasise. Dhimma kanarratti TPLF ibsa baaftee hiriira kana mormuu fi balaaleffachuu ibsite. Obbo Getaachoo Raddaa garuu hiriira kanarraa hafuun hin danda'amu jechuudhaan akeekkachiisa kana bal'ina oduutiin dhageessu. Kanneen amma isinitti himne ijoowwan odeeffannoo teenya guyyaa har'aatii amma gara bal'ina odeeffannootti dabarra. Walitti dhufeenyi Eertiraa fi Suudaan walitti dhiyaate madaallii tarsiimoo siyaasaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa taasisuuf ifatti sochii kan jalqabe ta'uu isaati. Guyyaarraa hooggantoonni biyyoota Liibiyyaa, Eertiraa fi Suudaan walitti dhufanii marii taasisuun siyaasaa ji'oopolitikaa gaafa Afrikaa guutumatti kan jijjiiruu jaamessu taatama. Suudaanii fi Eertiraan dahoo gurmuu cimdoo hoggatan biyyoonni lamaanuu Itoophiyaa akka diinatti kan laalan ta'uu isaaniiti. Suudaanis Itoophiyaan deeggarsa Yuunaayitid Arab Emireetiin waraana dafee dhaqqabaa Suudaan kan Suudaan keessatti lolaa jiru leenjisaa jirti jechuudhaan Itoophiyaa himachaa turte. Itoophiyaa himachuu qofa osoo hin taane naannoo daangaa Itoophiyaatti lola jalqabuus irra deddeebiidhaan dhukaasa banaa turuu gabaasuun keenya ni yaadatama. Eertiraa fi Itoophiyaan ammoo diinota seenaa bara dheeraati. እንኳን ሻዕቢያና ወያኔና ሱዳን ሌላም ብትጨምር በኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ቅንጣት ታክል ስጋት የለም። ቅንጣት ታክል Dhiinna kana ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed ibsa mana marii bakka buutu uummataatiif kennan irratti waa'ee cabuu birmadummaa Itoophiyaatiif humnoota cimdoo laalchisee ibsa kanneen TPLF Eertiraa fi Suudaan qaama biraatu fudhatanii Itoophiyaatti yoo dhufan hanga xurii qeensaa birmadummaa Itoophiyaa tuquu akka hin dandeenye dubbate. Haasawa ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed kanaaf Eertiraan erga deebii kenniteen booda torbaanitti Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaaniin Suudaan irraa gara Eertiraa Asmaraatti dhufuudhaan Isaayyaas Afwerqii wajjin marii addaa taasiseeti jira. Gamtaan Suudaan, Eertiraa fi Masriin uumantuun Itoophiyaa balaamoo carraa dippiloomaasiitti fidde kaja'u ammas gaaffiidha. Walitti dhufeenyi Eertiraa, Suudaanii fi Masriituun ilaalcha dantaa biyyaalessaatiif dhimma madaala nageenya Itoophiyaa irratti dhiibbaas fiduu danda'a. Walgahii hooggantoota Eertiraa fi Suudaan gama tokkoon tasgabbii keessoo nageenya daangaa biyyoota lamaanii mirkaneessuuf kan kaayyeffate yoggaa ta'u, gama biraatiin ammoo dirree dorgommii qarqara hulaa galaana diimaa biyyoota buufata galaanaa barbaadan kan akka Itoophiyaatti qormaata dippiloomaasii haaraa uumuuf kan mari'atan ta'utu dhaga'ame. Walitti dhufeenyi biyyoota Liibiyyaa shira siyaasaa ji'oopolitikaatiin gaafii Itoophiyaan karra galaanaa gaafatte fashalsuuf kan karoorfame ta'uu isaati. Yeroo siyaasaan ji'oopolitikaa gaafa Afrikaa saffisaan jijjiiramaa jiru kanatti qaamni faallaa Itoophiyaa ta'e waltajjiidhaan walitti dhufuun ammas yaaddoo nageenyaati uuma. Qaamonni lamaan kun waltajjii kana taasisan wantoota lama ijoo gurguddoo ta'utu mul'ata. Dhimmi tokkoffaan dippiloomaasii Itoophiyaan gaafa Afrikaa keessatti qabdu laaffisuu kan karoorfate yoggaa ta'u, dhimmi lammeessaan immoo humna waraanaa Itoophiyaa mormutti fayyadamanii Itoophiyaa weeraruudhaaf kan mari'atan ta'utu dhaga'ame. Qormaanni guddaan amma Itoophiyaa mudachuuf deemu gamtaa ijaaramaa jiru kana yoggaa ta'u, qormaata kana dabruuf furmaanni Itoophiyaan qabdu gamtaa ijaaramaa jiru kana miiraan dura dhaabbachuu doon taane dippiloomaasii paralelteen kuffisuu ishiiti. Itoophiyaan proactive dippiloomaasii waan jiru fayyadamuu akka qabdus ni akeekama. Proactive dippiloomaasii jechuun Itoophiyaan hariiroo seenaatiif uummata waliin qabdu irratti hundaa'uudhaan waltajjiiwwan naannoo kan akka IGAD fi gamtaa Afrikaa fayyadamuudhaan hariiroo biyyoota lamaanii waliin qabdu cimsuu qabdi. Inni biraa jiddugala dantaa walooti. Itoophiyaan tumsa ollummaa akka meeshaa imaammata alaa guddaatti fayyadamuu dandeesse. Imaammanni inni guddaan waliinis waliin ta'uudhaan diinagdee tasgabbii Eertiraatii fi Suudaan wajjin hariiroo nagaa uumuu qofaatu furmaata ta'a. Hariiroon Eertiraa fi Suudaan Itoophiyaa sodaachisuu odoo hin taane dandeettii dippiloomaasii Itoophiyaa qoruuf dirree qormaata haarawaa kan uuman ta'uu yoggaa ta'u, inni tokkoffaan nageenya keessoo akka bu'uura irratti hojjechuuf kan mari'atan yoggaa ta'u, dhiibbaa alaa qolachuuf ammoo meeshaan inni jalqabaa tokkummaa Itoophiyaa qofa cimsuutu Itoophiyaa baasa. Yeroo ammaan tanaa ammoo mariin biyyaalessaa Itoophiyaan jalqabde tun yoo dhugumaan karaa haqa qabeessaa fi sirrii ta'een kan xumuramtu ta'e rakkoolee dhiibbaa alaatiin dhuftuufis dawaa guddaa ta'e kan wal'aantu ta'uu isaati. እቲ መላኺ ጀኖሳይደር
أمرارها بخلتشعون عثرت odeeffannoo teenya dhumaatii fi odeeffannoo teenya lammeessaatiin ammoo guyyaa boruu hiriirri guddaan dhalattoota Tigraay magaalaa Finfinneetti taasifamuuf yaabicha kan taasifame waggaa ta'u TPLF irraa mormii fi qe'ee addaa dhiyaatetti jira. Guyyaa boruu hiriira guddaa magaalaa Finfinneetti ba'amu kun hiriira dhalattoota Tigraay gocha TPLF balaaleffatu ta'uutu ibsame. Waa'ee hiriira kana ilaalchisee biiroon kominikeeshinii mootummaa naannoo Tigraay ibsa guyyaa irraa baafteen akka jettetti hiriirri kun hiriira dirqiidhaan mootummaan badhaadhinaa dhalattoota Tigraay dirqisiisee jechuudhaan mormite. Ibsa biiroo kominikeeshinii Tigraay Maqalee irraa baafte kun hiriirri kun jireenya dantaa saba uummata Tigraay irra balaa guddaadha jechuudhaan ibsan. Qindeessitoonni hiriira kanaatti illee warra afaan Tigraay dubbataniif ergamtoota sirnichaati jechuudhaan mormite. Mootummaan naannoo Tigraay hiriirri karoorfame kun kallattiidhaan uggura baajataa fi qoricha Tigraay irratti kaa'ame akkasumallee dhiibbaa waraanaa kan deeggaruu jechuudhaan himatan. Warri hiriira kanarratti hirmaatanii fi qindeessan si'a lamaaf sadii akka yaadan akkasumallee gocha qaanii kanarraa akka if qusatan TPLF akeekkachiisa kennite. Dhumarratti namoonni dhuunfaa hojiiwwan kanneen irratti bobba'an yeroodhaaf salphina bira dabree itti gaafatamummaa seenaa naamusaa fi seera jalaa akka hin baane jechuudhaan ibsi biiroo kominikeeshinii Tigraay kun akeekkachiise. Uummanni Tigraay fi firoonni uummata addunyaa guutuutti hiriira kana akka balaaleffatanis TPLF yaamicha dhiyeessite. Obbo Geetaachoo Raddaa ammoo gama isaatiin hiriirri nagaa magaalaa Finfinneetti bahuun gocha humnoota duubatti hafoo kan saaxiluu fi miidhaa dholee Tigraay irratti raawwatamtu kan mormuu jechuudhaan ibse. Baqattummaa fi du'a dargaggoota Tigraay irratti qaban ibsuuf akkasumallee gidiraa fi balaa jiraachuu uummata Tigraay irratti raawwatamaa jiru mormuuf hiriirri kun dhiyaate jechuudhaan obbo Geetaachoo Raddaa yaamicha adda dabarse. Hiriirri kun uummanni keenya nagaa akka argatu sagalee dhageessisuuf carraa guddaa waan ta'eef qaamonni lubbuun jiraachuuf nagaa uummata Tigraay laallatu hundi sagalee akka dhageessan obbo Geetaachoo yaamicha dhiyeesse. Kana malees Jeneraalli Tigraay guddaan Jeneraal Tsaddaagaan Gabratinsaaytis yaaduma obbo Geetaachoo Raddaa kana kan deeggaru ta'uu isaati. Haleellaa Iraanii fi Ameerikaa jidduutti taasifamaa jirtuun yeroo ammaa tana gatiin boba'aa kan ol ka'e waggaa ta'u daandii galaanaa diimaatis cufamuu maltii jechuudhaan yeroo ammaa tana gatiin boba'aa Itoophiyaas ta'ee biyyoota addunyaa hundatti ol dabalee jiraachuun ibsame. Yuunaayitid Isteetii fi Iraan galoo galaana Arabaa keessatti haleellaa walirratti taasisaa jiran erga jabeessaniin booda jimmata guyyaarraa jalqabee gatiin boba'aa ol ka'uun gabaafame. Araarri biyyoota kunneen jidduu diigamuudhaan boba'aan karaa hulaa galaana Strait of Hormuz keessa bahu kan daangeesse waggaa ta'u Iraan ammoo dabalataan tuuta siyaasaatii fi waraana Hootii Yaman keessa socho'aniin daandii daldalaa galaana diimaa cufuuf akka jirtu qophii xumurtee jiraachuun ibsame. Waliigalteen daldala boba'aa lamaanuu torbaan kana keessa dhibbantaa 12 kan ol ka'u waggaa ta'u yeroo ammaan tana haalli boba'aa idil addunyaa keessatti dabalaa jiru qaala'insa jireenyaatiif uummata addunyaa guutuu saaxilaa jaameetu sodaatama. Gatiin boba'aa biyyoota addunyaa keessatti garmalee ol ka'ullee daballiin gatii boba'aa keessumattuu biyyoota ardii Afrikaa keessaa biyyoota gaafa Afrikaa Itoophiyaa keessatti garmalee ol ka'uun ammas qaala'insa jireenya uummata Itoophiyaatiif yaaddoo guddaa ta'uun ibsameeti jira.